Hojiin keenya kun yeroo baay'ee warri qoratanis jiru. Nuti jiru kan kana qorannoodhaaf dhaabbatee amma qorannoo fi Oromoo. Hojii hojjennuuf qorannoodha qabna. Warra kaan immoo odoo nu gaafatanii numatti himu. Isaanis nu biran ga'an. Talaan duraan nama wayiitiin dhoowwe beektaa. Hojii akkasii lammata hojjettanii aangoon nu kunnamee jira yeroo sanaa daaf turbii jala turre. Jennaan natti fokkoranii dhuguma moo nuti giddugalatti gallee giddugalli mooyyuu waa'ee aadaa oomishee gadhiisuudhaaf wanni jechuudha malee nama as keessatti kan sirbisu nu agarte aadaan al hojjechiisa. Artisti Assaggadeech Intalee artiin kamiyyuu sadarkaa qorannootiin hojjetamuu qabaa kan jedhu FM Finfinnee 92.3 manii gaaffii fi deebii gabaabaa reediyoo keenya wajjin godhaniini baay'eewwan hojii artii qorannoo qindaawaa waan hin qabnee fi ergaa sirrii kan abbummaa ilaallatu darbeetis ragaa qorannoowwan adda addaatiif kan oolan ta'uuf yoo sadarkaa qorannootiin hojjetaman barbaachisuu kan jedhu qeeqa qaban dubbatanii. Hubannoon artii qorannoon deeggaruu jedhu kuni diraamaa, sirba, beeksisa, fiilmii, qoosaa, bobbocaaf kan kana fakkaatan hunda ilaallataa jedhu. Waggoottan lamaan darban agarsiifni jala bultii irreechaa agarsiifamaa turan fakkeenya tooftaa qorannootiin artii hojjechuu gaarii ta'ee fudhatamuu danda'an reediyoo keenya odeeffachiisanii. Nuti yeroo baay'ee ogummaa guddaarra jirra. Waggaa 30ffaan warra lakkoofsisne waan ta'eef waan xiqqaa akkas gadi dhiyaattu kan hojjechuuf kaanu akkasuma kan hojjennan jiru walitti qabamneeti waa'ee sanii yaanneeti hojii sana akkamitti akka hojjennu jennee qorannees qabna waan ta'eef gara gadiis nama hin qabna waan ta'eef dhugaasitti ma jira wanni kun akkami kan jedhu tokko mari'anna yeroo baay'ee waanuma hojjetamuyyuu amma fakkeenyaaf fudhattu yeroo jila aadaa asitti gaggeeffame tokko raajii ta'e sirriitti hojjenne tokko waan addaa maal hojjechuu qabna kunumti maaliif as taa'aa jennee irratti qoranne bakka achi balee teessoo sa'aatii achirraa gadi ilaalleeti kun irratti barana kanarratti hojjechuu qabna akkamitti akka hojjennu kunuu hiika qaba jenna giddugala kana ilaali sunis hiika qaba jenna hiika kana hojiin barana immoo maaliif hin hojjennu kan jedhu xiqqoo yeroo nu jala gabaabbatteeti malee akkamitti akka hojjetamu akka baay'ina namaa saniitiin kun hiika kana waa malee miti kan jiru kan laal. Dallaan kun keessa waa malee miti. Diizaayinii mataa isaanii qaba. Kanaaf isa san waan addaa hojjechuudha qabna akkana ta'ayyuu seenan. Leenjiin artii gosoota adda addaati irratti kennamu ammoo qorannoo qabiyyee artiitiif gabbina kennaa jedhu artist Assaggadeech Intalee giddugala aadaa Oromootti hojiin leenjisuu barsiisuu qorachuu fi hojiin agarsiisuu godinaalee Oromiyaa hundarraa qabiyyee artii uummataa kan achii dhuftee fagoo qabu of keessatti qabataa kan jedhu nutti himanii. Ijoollee akkamitti arganne beektaa giddugalli aadaa Oromoo oomishee siyaasaa jira ijoollee kana asitti leenjisna kan godinoota adda addaatti hojjechiisaa jira isaanitti fayyadamu isaan ammoo yaa godina dhufasitti fakkaatami bu'aa leenjichaatti asirratti fudhachuu qabda ijoollee san yaamne nu harka jiru waan ta'eef listiin isaanii nu harka jira yaamnet uffata isaanii godinaalee fakkeessisnee uffata tuufsa ijoolleen immoo artii kanaan gaafa leenjistu ogummaa sanis naamusa ogummaa saniin kenni. Artist Assaggadeech Intalee dabalataan kan qeeqan uffata artiin uummataa ittiin agarsiifaman kan bara kana achii dhuftee aadaa uummataa bakka hin buunedha. Uffataan aadaa balleessaa jiru ammayyeessina jedhanii balleessaa jiru kun abbaa qabaa haa hojjetanii nuti odoon nutti manni bari wanni garuu aangoo san gochuu hin dandeenye himuudha qabna malee himuudha dandeenya malee kana godhaa kan jedhu abbaa qabaa aadaaf turizimiidha kana dhoowwus kan qabu sirreessus kan danda'u kanaaf aadaan amma uffataan itti uffatan keessoo sirbi aadaa ta'e uffata ammayyaa kan asuma kunoo badheedhaa fuudhanii hodhisiifatan kana ittiin wannidha hojjetan kana faan uffachaa jiru ana baay'ee natti dhagamaa jiru odoon arguuyyuu baadhina jechisan yeroo tokko amma miidiyaan tole sooshaal miidiyaan kun isarratti gadhiisan laayik sheerii adda addaa argatu qoosaadhaaf waan ta'eef namni kana itti fayyadamaa jira kana hojjechaa jiru ijoolleen kana keessa ba'uu qabu. Akka yaada qajeeltuutti kan dubbatan artist Assaggadeechiin artii hojjetamuu fi qabiyyee qorannoon argamee fi kan uumamtee namoota ogummaa fagoo qabaataniitis yoo ta'e ogeeyyii mariisisuun gaarii ta'uu akeekanii. Karaa keenyatiin kuni wanta akkasii jiraadha qoranneeti kan hojjennu warri kun nuti aangoo keenyaa miti barammoo weellistoota dhoowwu yookiin immoo karaa keenya odoo dhufani waan akkasii hojjechaan jira kana ogummaadhaan maal na gargaartu kunin ta'uu kanatu ta'a jennee gargaaruu hin dandeenya.